Ashamaa harka fuunee jaalatamtootaa fi kabajamtoota maatii dandeessu jira jirtu nagaa keessanii an nagaa kooti galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Tole egaa har'a dhufeen jira so'aa yaada xiqqoo tokko isiniif qabadhee dhufee yaada kana irraati waa jechuu barbaada jechuudha. Innis maali yoo jettani egaa akkuma beekamu yeroo ammaa kana jechuudha akkuma beekamu wantoota baay'eetu ta'aa jira jechuudha. Innis wanta nani jechuu barbaade obboloota keenya shaamarraniif jechuudha. Waa jechuu kanan barbaade. Maaliif yoo jettanii gubatteen beektuu ibiddatti fiigdii jedha Oromoon. Eenyuuf daa'imni jechuudha. Daa'imni tokkoof hanga gubattutti dhiisin iyyuu ishiin dhiisisu. Sababiin isaas ibiddi gaafa ilaalan halluun isaa bareedaadha. Waan nama miidhuun fakkaatu, waan nama gubuu hin fakkaatu. Kanaaf iyyuu egaa obboloonni keenya shamarraniis immoo yeroo ammaa kana sababiin isaas kallattii adda addaatiin miidhamaa jiru. Kallattii adda addaatiin rakkoon isaanirra ga'aa jira. Kuni nama hundarra ga'uu hin danda'u. Garuu immoo galata waaqayyoo akka baroota waggaa 4-5 dura jiranirra amma fooyya'insi jira. Egaa warri amma immoo akkaataa kanaatti miidhamaa jiran immoo maaliif isa darbeerraan baratan? Dubartiin tokko miidhamuudhaa fi dirqama inni darbe ishee barsiisuun qabu dirqama isheerra ga'uu qaba. Firoottan koo har'a akkuma 64 nama tokkoo fi nama erguun gaariidha mee dhugaa dubbachuudhaaf taanaan erguun gaariidha. Garuu nama bor ishee faana jireenya isaa gaggeeffatu otoo ta'e nama bor hanga dhumaatti ishee faana ta'udha yoo ta'e erguun rakkoo tokko hin qabu dhugaa dubbachuudhaaf taanaan jechuudha. Garuu namni kun egaa akkuma miidiyaa hawaasaa irratti argaa jirtanii si'a tokkotti nama 4 dubartoota 4 haasofsiisaa jira. Hanuma ishii sanatti barreessu shuma kanatti koppii godhee ergaa jechuudha. Nama arfa yeroo tokkotti haasofsiisaa onlaayinii irra jira. Ishiin egaa hundi isaaniiyyuu arfan isaaniiyyuu inni amanamaadha. Arfan isaaniifuu si'a tokko barreessa waan ta'eef yoo onlaayinii irra hin galle ishee tokkoof jecha inni akka nama amanamaatti isaan biratti fudhatama argatee jira jechuudha. Kanaafiyyuu firoottan koo ammas dhaamsidhaan isiniif dabarsu yookaan isiniif dhaamu yoo jiraate hin goyyomina adaraa keessan. Obboleettiin tokko har'a nyaatamtee miidhamtee as baatee dubbachuun ishii obboleettiin ishiin ishii teellaa akka hin nyaatamneef akka hin miidhamneef malee baatee dubbatachuun yookaan ishiidhaaf bu'aa wanti fidu hin jiru arrabsoo amma ijoolleen baay'eettiin qoosu tokko tokko immoo hin gadduuf jechuudha. Kanaaf erga miidhamtanii dhufamee boo'uun gadduun arrabsuun faayidaa hin qabu jechuudha. Otoo kun hin ta'in dursanii eeggachuun gahee abbaa sanaa ta'a jechuudha. Dhiifama. Kanaaf egaa obboloonni keenya shamarranii dhugaa dubbachuudhaaf taanaan keessattuu shamarran walumaa galatti dubartiin gara laafettiidha. Akkuma kana immoo gara laafummaan ishii sun gaafa dhaabbate immoo hamtuudha. Sammuma kana immoo hamtuudha dubartiin jechuudha. Haa ta'uyyuu malee egaa obboloota koo ammuma gara laaftu sana immoo hamtuudha. Keessumattuu immoo ijoolleen biyya ambaa kuni baay'ee tokko gara laafummaan nurra jira. Kanaafuu yoo biyya jirtu nama sana hin beektu taanaan waa'ee nama sanaa dudduuba isaa namni sun sin beeksisu taanaan maaliif qarshii keetti erguun barbaachisa jechuun namni kun maatii isaa yookaan immoo maaltu beekas maatii sobaa fidee beeksisuu ni danda'a. Abshaalaniiru amma isaanis baroorri biyyaa jechuudha. Kanaafiyyuu jaalala keessatti jechuudha. Birrii yoomiyyuu jaalala ta'ee hin beeku. Sababiin isaas gaafa birriin sun dhumate jaalalli sunis hin dhumata. Maaliif qarshiidhaan dhufe waan ta'eedhaaf jechuudha. Jaalalli akkasumatti tola dhufe yookaan immoo kaffaltii tokko malee dhufe gaafa qarshiin dhufes sanumaa jechuudha. Kanaaf wantoota baay'eedhaan dhiira qarshiidhaaf sitti dhufe dhiira si nyaachuudhaaf sitti dhufe waan baay'eedhaan adda baafachuu hin dandeessa jechuudha. So akkamitti jechuu dandeessu? Mee amma fakkeenyuma tokko isiniin kaasa. Ijoolleen baay'ee biyya ambaa kanatti bifa ittiin jaalala waliif ibsitan, bifa ittiin wal jajjan, bifa ittiin wal faana taatan amala wayii qabdu. Hundumtuu jechuudha. Lubbiyyee, tiruu koo, onnee koo wantoota akkasii. Onnee koo, tiruu koo, lubbuun koo sun garuu arrabarra kan darbe as keessa hin jiru jechuudha. Ijoolleen baay'ee lafa onaa kanatti akkas otoo hin jedhanii
Gaafa biyya galan garuu lakkoofsa maatii isaaniillee karaa ittiin wal argatanillee kan waliif hin kennine jiru jechuudha. Dhiira jechuunis akkasi. Har'a miidiyaa irra taa'ee lubbuu koo, onnee koo, tiruu koo siin jedha taanaan inni birrii keessirraa nyaatee onnee keessi miidhuu, tiruu keessi miidhuu, lubbuu keessi miidhuu dhufe malee dhugumaan jaalala isa dhugaa isa gaa'ilaaf ta'u siif qabatee dhufe miti. Sijammar dammoo gaa'ilatti iyyuu seentu taanaan jaalaluma akkasiitiin yoon boyfriend ምናምን jedhanii jaalala yeroodhaaf qabatan sana isa dhataanaan maaliif birrii keetti erguun barbaachise? Birriitti erguun hin barbaachisu. Sababiin isaas nama tokkooti birrii kan itti ergitu, birrii kee kan itti kennitu nama ittiin bor wajjin bultoo godhattee jireenya godhattu yoo ta'edha malee. Akkasumatti argiteedhaaf qarshii itti erguun maaliif barbaachisa? Ammas hubadhaa shamarran, namni tokko jireenya keessan keessatti sa'aatii ofiisaa jedhe qofa argama taanaan namni kun si nyaachaa jira hubadhu. Abbaa manaa kee yoo ta'e namanii dhugaan siniin jedhan sa'aatii ofiisaa jedhe sa'aatii isaaf mijatu qofa sii bilbila taanaan sa'aatii ofiisaa mijateef sana qofa taanaan dugda duuba isaa rakkoon akka jiru hubadhaati jireenya keessan sirreeffadhaa. Dhugaan siniin jedha. Hanga yoomitti goyoomna? Hanga yoomitti nyaatamtuu nyaatamaa jirtan? Dirqama abiddi obboleettii keessee tokko gube siin barsiisu hanga si gubutti ta'uu qaba? Ta'uu qabu. Kanaafiyyuu dhiira tokko adda baafachuu kanatti dandeessu tokko bilbila yeroo sii bilbilu. Even amma viidiyoo kooliidha yeroo baay'ee namoonni kanaasa'anii viidiyoo koolii yeroo sii bilbilu sa'aatii ofiisaa barbaadu qofa yookaan immoo sa'aatii mijeeffatee sa'aatii ofiisaatti tolutti akkaataa itti tolutti sii bilbila taanaan namni kun dudduuba isaatii rakkoo qaba. Dhuguman si barbaada taanaan dafee maatii isaa wajjiniin illee maatii isaa isa dhugaa yeroo haasa'u kan sodaan tokko irraa mul'anne yeroo haasa'u waliin dhahinsa jechoota kan irraa hin mul'anne maatii dhugaa wajjin wal si barsiisa. Hiriyoota isaa wajjin wal si barsiisa. Hiriyoota isaa akka ati hin dubbisuun barbaanne godha tokko tokko jechuudha. Tokko tokko immoo hiriyaa sobaa fidee dhufa. Hiriyaa sobaa fidee dhufeetu akka inni isa jajutti ittiin si wal si barsiisa. Yeroo tokko obboleettii tokkotu akkas naan jetti ture. Innaa hanga xiqqootti egaa waaqayyo ishee gargaaree nyaatamuu qarshii jala baate dhuftee na gaafatte jechuudha. Innaa akkas akkasii garuu immoo yeroo na faana haasa'u yeroo ofiisaa filate qofaa sagaleellee yeroo naa ergu yeroo tokko tokko nan shakkaa jettee ibin sagaloota sanallee na ergaa turte jechuudha. Nan shakkaa naan jette. Kanaafuu maalirree filannoon keen jedheen qarshii naa ergisiin jechuu jalqabeera. Naan qarshii erga jedhee tureera yoo fedha kee ta'e naan jedhaa qarshii jette galaala. Yoo fedha kee ta'e akkas goona naan jedhaa. Garuu immoo kan naa bilbilu yeroo ofiisaa filatu yeroo ofiisaa isaaf ta'u yeroo ofiisaa barbaadu qofaa jette. Argitanii? Innaa yeroo akka diingata wayii tokkotti immoo sagaleellee naa qabuudhaa fi akka nama kunoo nama hin beeknetti jiramti akka namaa jechuu yookaan immoo kirles akkuma nama calliseedhaa ergamu. Ishiin ati qarshiidhaaf barbaadamta waan ta'eef calliseedha isa biratti maatii isaa bira yeroo jiru mitiire. Innaa akkasitti akkam nagaa keetti jirtaa jabaadhu gaamaa miti wanti hunduun darba waan akkasii. Innaa maqaa koollee dha'uudhaaf ishee isa ta'uu koolleetu addan baasiin akkasitti kan inni sagalee naa qabu. Diingata immoo too bilbila haasofnu gidduudhaan jette egaa gidduudhaan wanti ta'e itti dhufaa jette. Yeroo kanatti akka nama dubartii ta'uu ishii yookaan immoo isaan booda maali ati yoo sin jaalladha sin fuudha gara boruutti si barbaada naan jettaa. Garuu bilbiloota immoo yeroo haasoftu wantoonni shakku tokko qaba yeroo jedhu baay'ee aara jette bakka. Hojii isaa irratti baramuu fi baay'ee aara jette. Haa ta'u malee garuu booda waaqayyo kan ishee gargaaru otoo qarshii ishii hin nyaatamiin jechuudha. Akkuma dhiironni badaa jiran dhiironni gaggaariin immoo jiru. Isuma hiriyootuma isaa keessaa namni tokko akka gaalatti deemaa jiru. Even qarshii ittiin cidha godhatu yookaan immoo gaa'ela isaa gaggeeffatu ishee kanarraa nyaachuudhaaf akka barbaade hubatte jechuudha intalli kun. Achi gaaddanyaan isaatti mee ani waaqayyoon nan sodaadha. Kanaafiyyuu gaa'ela isaa sana keessatti immoo ani miinzee tokkoffaadha. Kana hin godhin isatti simeera isas gorseera. Qalbii akka inni diddiirratu godheera. Kanaafuu goyyoomiin naan jedhee yeroo bal'aa fudhatee na gorsee jette. Dhumarratti jechuudha. Argitanii?
wantoonni akkasii jiru. Akkuma immoo warri tokko tokko hamaamota beektu yeroo sargii hamaamonni sobdootadha. Hamaamonni isaanii jechuudha. Garuu immoo akkuma warri sobdoota duukaa sobdoonni yaa'an hattoota warri deeggaran hattoonni jiran hattoota warri hin deeggarre hamaamonni dhugaa jiru. Lakki karaan kun cubbuudha. Ishiin achitti gubattee fiddi, ishiin akkas gootee fiddi jedhanii kan dhugaadhaaf immoo dhaabbatan jiru jechuudha. Argitanii wanta akkasiis hin jira. Kanaaf egaa obboleettiin kun otoo hin nyaatamiin dura akkasitti baatee baay'ee egaa yeroo ishiitti xiqqoo wantoonni itti dhaga'amu jira. Ji'oota yookaan waggoota gubuun salphaa miti. Bifa jaalalaatiin waliin haasa'a. Waan lama dhabduu hin taane egaa obboleettiin kun yookaan qarshii ishiin dhabne egaa yeroo ishii gubatu qarshii ishii dafqashii sana otoo hin baasiin immoo jalaa miliquun isheeyyuu waan tokkodha jechuudha. Kanaaf egaa obboloota koo shamarranii dammaqaa. Nama isin jaallatu haaluma afaansaa jechoota isaarraa dubbii isaarraa adda baastanii beekuu dandeessu jechuudha. So akkaataa inni itti isin faana haasa'u, akkaataa inni itti isin itti dhiyaatu, akkaataa inni itti jireenya waliin gootan, waliin haasaa keessan jijjiirtan sana waliin baruu dandeessu jechuudha. Inni waanuma dhufee lubbuu koo, tiruu koo, onnee koo siin jedheef dhuguma si jaallata sitti hin fakkaatiin. Hin goyomiin dammaqi atis. Amma namoonni tokko tokko bifa jaalalaatiin yeroo gaafatan yoo fedha kee ta'edha. Yoo fedha kee ta'e garuu gochuu dandeessa. Argitanii gaafa ati dhaqxee miidhamtee innoo akkas na godhe jettu kunoo ani barii akkasin jedhe yoo fedha kee ta'e hin jedheen malee fedha ishiitiin ergite siin jechuudhaaf jechuudha. Kanaaf atis abshaaloomi atis dammaqi hin goyomiin. Yoo dammaqan malee yoo abshaaluman malee yoo ka'an malee jireenyi ulfaatee jira. Obboloota dammaqaa. Har'ati lafa onaatti gubachuun kee yeroo qorraan gubachuu kee yeroo dafqa akkanatti xuruurfachaa dafqa dugda duubaan illee dugda kee keessa amma gadi yaa'utti hanati gubattu jijjiiramuudhaafidha malee yookaan immoo bor galteetti jiraachuuf malee har'a nama gaa'ela siif hin taane nama si faana jireenya hin horanne qarshii meeqa sirraa nyaatu otoo adda baafattee hin beekin qarshii kee ittiin ergin. Qarshii yoo ergite malee sin jaallatu yoo ta'e tu na taasisafi. Gaafa ati asii kabaja kee qabattee birrii kee toon balleessin akka hin taane toon ta'in gaafa ati galte lafa hiriiranii dhufu kaleessuma warra ijaan si ilaaluu si jibbantu hiriiranii dhufu abshir. Inni abduu ibsa. Haa kabaja kee qabadhu qarshii kee qabadhu harka duwwaa nafiin malee hin argatta jaarsa. Inni abduu nyaatamurra even isa warra kee biratti dhufee qarshuma keeyyuu ilaalee dhufu isuma warra kee biratti dhufee si fuudhe sana si wayya isa qilleensa irratti sin jaalladha sin kabaja jedhee maal jedhee gaafa birrii isaa ergiteef kiisiin isaa gaafa guutu isa bilookii si godhu isa bilbila sirratti jijjiirraturra gaafa ati galtee isa hiriira galee dhufee birriidhuma keefu jecha hiriiree dhufee si fuudhe sana si wayya. Kanaafuu dammaqaa birrii keessan harkatti qabadhaa yoo iddootti ergitan dhabdan dhugaan siniin jedhan. Yoo lakkii erginu malee nuun ta'u jettanii jirtu namoonni gargaaraa jirtan namoota akkasii. Haadholiin baay'ee karaa irratti kufanii jiru. Abbootiin baay'ee karaa irratti kufanii jiru. Daa'imman baay'ee waan ittiin baratan dhabanii jiru. Kunoo amma fakkeenyaaf kan akka Mubaarak Musammaa fa'aa Mubeen kan hojjechiisaa jiru. Dhaloota meeqa gargaaraa kan jiru. Iddoo akkasitti ergaa kan akka Shalabbee Gandaa. Atasiitii gubachaa atati sagal madaamii ofirra ilaala asii dafqaqee xuruurfachaa yoo ariifattu immoo harki kee iddoo meeqasi gubachaa hojii hojjettu jechuudha. Iddoo meeqatti waamamaa. Even kan biraadha nyaata qoonqoo keetti nyaattuuf illee yeroo dhabdu jira. Ati akkas ta'aa hojjettaa inni achiitii birrii keetiin akka barbaade bashannanaa kaafee barbaade jala taa'aa. Kanaafuu dammaqi. Yoo birrii ergite malee sin haasofsiisu yoo ta'e birrii yoo ergite malee jaalalli keessan ittiin fufu yoo ta'e deemi jedhiin haa deemu karaan dugdan daaqqaa ta'uuf hin nyaatamin dhugaa. Dubartoonni baay'ees ba'anii barsiisaniiru. Hubadhaa dammaqaa hin ga'a kana booddee nyaatamuun namoonni baay'een as ba'anii barsiisaniiru dhimma kanarratti.
hin nyaatamnu kana booddee jedhanii namoonni baay'een jechuudha. Kanaafiyyuu dammaquun barbaachisaadha jechuudha. Walumaa galatti irra deddeebi'ee waanan isiniin jedhu yoo jiraate boru nyaatamte biyyattis galuu saalfattee harka kee duwwaa taate umurii kee bara baraan mana namaatti fixuu irraa yoo birrii ergite malee si hin barreessu yoo ta'e cufadhu taa'e gadi sitti hafu. Dhuguman siin jedhaan qoosaan jiru nama akkasiirraa fagaadhaa. Yeroo tokko waa tokko dhumarratti isinii dabaleetanii xumura jechuudha. Innaa obboleettii tokkotu lakka inni birrii yoo ergite malee jedhee cufeen rashii oodee jechuudha guyyaa sadiidhaaf. Akka carraa ta'ee achi maal taatee naamunan jedheen almost gara waggaa 5 deema inni kun ta'e 4 akkas waggaa 4 lakkaa inni ishii jaallate osoo hin taane qarshii ishii jaallate. Bakka mucayyoo yoo qarshii ergite malee ishii cufa. Akka inni ishee faana haasa'uudhaaf dirqama qarshii erguu qabdi. Akka carraa ta'ee mucaan kun galtee waanuma ta'e akkuma jechuun bakka akka gaa'ela jira mitiire gaa'eluma jedhama gaa. Itti seente atattamumaan biyya arabaatti deebise ammas yoo isheen qarshii ergite malee ishii cufa namicha ammas yoo qarshii ergite malee ishii cufa. Kana gidduutti iyyuu wanti ta'e uumame galtee wanti ta'e uumame jechuun garaatti baatte ton beekin deebite. Kazaan galte deebitee mucaan kun gaafa galtu kaleessa qarshiidhaan dhufe jaalalli sun waan ta'eef qarshichi hin jiru waan ta'eef hin beeku mucaanuu kan koo miti amma jedhamturra geesse hanga walii kanirra jechuun bakka adda ba'anii mucaa abbaa malee guddattu taate argattee jechuudha. Argitanii wantoota akkasii jira. Jaalalli birrii irratti hundaa'e gaafa birriin hin jirre sanuma jechuudha. Kanaafuu dammaqaa firoottan koo abshaalomaa shamarran jaalalli birriidhaan dhufe birriidhumaan deema. Gaafa birriin sun hin jirre mucaan garaa jiruyyuu kan koo miti hin beeku amma jedhamturra geesse jechuudha. Waggaa meeqala dafqashee akkatti xumurfattee irraa nyaataa kan ture. An akkasin jedha gaaddoo kana kaleessa gaafa birrii ergitu malee erga ishee hin dubbifne bultoo sanatti seenuu maaliif barbaachise? Maaliif dammaquu waggaa meeqa? Si'a tokko si'a lama nan suufanii jetteedhaan jaartiin. Kanaafuu takkaa dogongoranii akkas ta'uun barbaachisaa miti. Walumaa galatti egaa kun fakkeenya isinii ta'a. Yoo ati birrii ergite malee torbee tokko guyyaa 2-3 si cufa taanaan achuma naaf haa deemu. Argaa isaasisan deebisiif dhiisi. Kana fakkaata. Kanaaf obboloota koo shamarranii dammaqaa hubadhaa. Meeshaa miti ati kan jaalala qarshiidhaan bitattu. Meeshaan sun gaafa dhume deebistee bitachuu dandeessa. Qarshii yoo dhabdes obsitee taa'uu dandeessa. Innoo gaafati qarshiitti ergitu malee sin jaallatu taanaan gaafati qarshiitti ergite immoo iddoo garaasaa gaafa ga'e akka barbaade kiisiinsaa gaafa guuteef bilookii si godha arga ta'e sitti hafu. Kana fakkaata waan na waliin turtaniif guddaa galatooma. Sinin jaalladha, sinin kabaja. Yaada koo keessatti dogongorri yoo jiraate dhiifama naaf godhaa, naaf galcha. Kanaaf dammaqaa yaa shamarran keenya. Waaqayyo isin haa eebbisu. Nagaan naaf tura.